Nagaanii faraarri waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoo irra lafaa hundumaatti kan argamtan yuutuubii koo haaraa kan taatan sheer sabiskiraayib gochuudhaan eegalaa. Har'ammoo barumsa gaa'ilaa kanaan dura akkuma barachaa turre har'as itti fufnee walii wajjin hin baranna. Mata duree hamaa fi gaa'ila isaa. Hamaa fi gaa'ila isaa yookaan hamaa fi gaa'ila hamaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni yuutuubii koo haaraa taatan sheer sabiskiraayib godhaa. Akkasuma waliif daddabarsaa jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Hamaa fi gaa'ila isaa. Har'a immoo waa'ee hamaa fi gaa'ila isaa irratti yookaan immoo hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hamaa fi gaa'ila hamaa maal inni laata? Walii wajjin laalla. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irraa kaasnee walii wajjin ni laalla. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee gaa'ilaa irratti Waaqayyo waan guddaa akka nu barsiisu abdiif amantiin qaba. Waan guddaa nu barsiisa Waaqayyo. Jireenya keenyaaf bara keenyaaf waan baay'ee irraa baranna. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Barumsa gaa'ilaa kana keessatti waan baay'ee Waaqayyo akka isin barsiisaa jiru, waan baay'ee Waaqayyo akka isin hubachiisaa jiru abdiif amantiin qaba. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mata duree kanarratti kan dhaabadhee isin barsiisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Hamaan hojjetaa mootummaa tokkooti. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Hojjetaa mootummaa tokko muummicha ministeeraa tokkotti itti aanaa ta'ee nama hojjetudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Aangoo guddaa nama qabudha jechuudha. Aangoo guddaa nama qabudha hamaani. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaan kuni gaa'ila isaa wajjin marii nama hin qabne. Hamaan kuni gaa'ila isaa wajjin marii hin qabu. Gaa'ila isaa wajjin gonkumaa marii hin qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaa'ila isaa wajjin marii kan hin qabne. Gaa'ila isaa wajjin maal kan hin qabne? Marii kan hin qabne. Gaa'ila isaa wajjin kan hin mari'anne. Gaa'ila isaa wajjin mari'achuu dhabuun isaa immoo maal irraan ga'e? Jenne isa kana laalla jechuudha. Hamaan kun gaa'ila isaa wajjin marii hin qabu. Hojii mootummaa hojjeta. Hojii mootummaa hojjetu keessatti hojii mootummaa hojjechaa olee galaa. Hojii mootummaa irraa olee galaa. Achumatti dadhabee galaa. Yoo galee garuu waa'ee hojii isaa kanaaf, waa'ee gocha isaa kanaaf, waa'ee ejjennoo hojii mootummaa isaa keessatti fudhatu hundumaa fi gaa'ila isaa wajjiniin marii hin qabu. Gaa'ila isaa wajjin hin mari'atu. Haadha manaa isaa wajjin hin mari'atu. Hamaa fi haadha manaa hamaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaa fi haadha manaa hamaa yookaan gaa'ila hamaa. Gaa'ila gaafa jennu maatiinis keessa gala. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Maatii isaa wajjin nama marii hin qabne. Gaa'ila isaa wajjin nama marii hin qabne. Haadha manaa isaa wajjin nama marii hin qabne. Ijoollee isaa wajjin nama marii hin qabnedha. Namni kun jechuudha. Marii hin qabu. Waan barbaade ejjennoo fudhate yoo fudhate tarkaanfii barbaade yoo fudhachuu barbaade waan gochuu barbaade hundumaa ofimaa isaatii godha. Gaa'ila isaa wajjiniin hin mari'atu. Qaama isaa wajjiniin hin mari'atu. Qaama isatti aanu wajjiniin hin dubbatu. Inni kun maal isarraa hin ga'e jennee gaafa laallu waan guddaa argarraa jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessatti Asteer boqonnaa 12 irratti akkana jedha. Kana booddee Mardakiyaayi gara balbala mootummaatti hin deebi'e. Hamaan garuu Hamaan garuu gaddee mataa isaa haguuggatee dafee gara manaa dhaqeedha. Har'a gara manaa deemaa jira. Har'a gara manaa deemaa jira. Asii olitti kana achitti macaafota kana keessatti gaafa seentanii tolaaltanii Hamaan kuni Mardakiyaas nama jedhamu ajjeesuudhaaf muka irratti fanniseetu ajjeesu dhumdhuma 50 galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Muka irratti fannisee ajjeesu dhumdhuma 50 kan ta'e. Kana jechuun meetira 25 jechuudha. Muka meetira 25 qopheesse. Kana jechuun biyyattii keessa kan jiru hundumtuyyuu salphina Mardakiyaas akka arganiif ol fageessee asii ol baasee biyyattii irratti salphina Mardakiyaas namni hundumtuu akka arguuf
Biyyattii keessa kan jiru ilaala. Biyya tokko keessatti fooqii dheeraan tokko ni mul'ata. Akkuma kana fannoon inni hojjete biyyattii keessa asii ol ba'ee mul'ata. Sababni isaa meetira 25 asii ol jechuudha. Dhumdhuma 50 gaafa deebistan meetira 25 ta'a. Meetira 25 asii ol fagaata. Lafarraa meetira 25 asii ol fagaata fannoon inni hojjete. Eenyuun itti fannisuudhaaf Mardakiyaasin itti fannisuudhaaf Hamaatu hojjete. Hamaatu qopheesse. Mardakiyaasin itti fannisuudhaaf qopheesse. Mardakiyaas kun immoo mootiidhaaf guyyaa tokko waa ooleera. Oolmaa tokko mootiidhaaf ooleera. Oolmaan inni mootiidhaaf oole kuni galmee seenaa irratti galmeeffameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Galmee seenaa guyyaa kan mootii irratti galmeeffameera. Oolmaan inni oole oolmaa gaariin, gochaan inni godhe gochaa gaariin galmeeffamee fi nama taa'udha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama oolmaa gaarii mootummaadhaaf qabu kana, nama oolmaa gaarii mootummaa keessatti jiraatu keessa sanaaf qabu, nama waan gaarii hojjete kana gaaf tokko garuu Hamaan ajjeesuudhaaf, Hamaanis ajjeesuudhaaf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaan nama kana ajjeesuudhaaf muka fannoo qopheesse. Isa bichaa miti sanyii isaa guutummaatti lafarraa balleessuudhaaf. Gaafa kana godhu, gaafa kana yaadu, gaa'ila isaa wajjin hin mari'anne. Gaa'ila isaa wajjin mari'achuu dhabuun isaa, maatii isaa wajjin mari'achuu dhabuun isaa kutuma kana keessatti amma ilaalla jechuudha. Yaada kana gaafa yaadu, karoora kana gaafa karoorsu, dubbii kana gaafa qopheessu, gaa'ila isaa wajjin nama hin mari'anne. Gaa'ila isaa wajjin marii hin qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Marii hin qabu gaa'ila isaa wajjin. Osoo gaa'ila isaa wajjin mari'atee jira ta'e, osoo gaa'ila isaa wajjin marii geggeesseera ta'e, osoo haadha manaa isaa wajjin kan mari'atu ta'e, namni kuni waan kana hin qopheessu ture. haadha manaa isaa wajjin nama hin mari'anne, ijoollee isaa wajjin nama hin mari'anne, marii nama hin qabne maatii isaa wajjin. Namni maatii isaa wajjin hin mari'anne, namni maatii isaa wajjin marii hin qabne dhumni isaa gaarii miti. Laalaa nama kana. Guyyaa kana guyyaatti gaddee gara mana mootummaa seenuu didee waajjira mootummaa baqatee gaafa dheeffaa jiru kana rakkina guddaatu isa mudate. Gaafa inni hamaadhaaf dhumdhuma 50 asii oli yookaan meetira 25 fannoo qopheessee isa fannisuudhaaf ta'u Asteer mootittiin yookaan immoo Asteer dhimma kana irratti soomaaf sagada labsite Waaqayyoon kadhatte. Yesuusiidhaaf galanni guddaan gara mootii seente mootii yaada jijjiirsite. Mootiin garuu gaafa riibni irraa fuudhamee galmee gaafa gaggaragalchu Mardakiyaas namni jedhamu mana mootummaa isaa keessatti oolmaa guddaa mootummaadhaaf nama ooledha. Gatii guddaa mootummaadhaaf nama kafaleedha namni kun. Kanaaf Mardakiyaas seenaan isaa gaafa laallamu seenaan isaa seenaa gaariidhaan galmaa'ee jira. Nama seenaa gaariidhaan galmaa'e kanaaf maaltu godhame jedheetini Hamaa yaamee gaafate. Hamaa gaafa yaamee gaafate akkas jedhe Hamaa nama mootiin jaalatuuf maaltu ta'a jedheen. Nama mootiin jaalatuuf maaltu ta'uu qaba jennaani namni mootiin jaalatummaa ana malee kan biraan jiru jedheet Hamaan yaade garaasaatti. Sababni isaa mana mootummaa sana keessatti olaanaan isa. Mana mootummaa sana keessatti inni waa hundumaatti duursadha, itti aanaadha. Kanaaf namni kun anaaf kan maluudha waan ta'eef jedheeti waan gurguddaa dubbate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Farda mootii yaabbataa, uffata mootiin itti uffamaa, gonfoo mootiin hin kennamaaf. Hallelujaa, galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Biyyattii keessatti immoo namni maqaan isaa beekamaa ta'e inni amma immoo maal barbaade? Mardakiyaasittu farda naa gottota, anatu fardarra ta'a jedhee yaade inni. Namni beekamaa ta'e immoo farda gottotee fi isaafoo deemuu qaba jedhee labsii ofirratti lallabe. Kanaaf daddafiiti Mardakiyaas nama jedhamu isa balbala mootummaa koofoo taa'u sanaaf isa nama achi taa'u sanaaf daddafi waan kana godhiif jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama mootiin jaalateef maaltu ta'a? Farda mootii yaabbate, gonfoo mootii kaawwatee tonaannaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama mootiin jaalateef maaltu ta'a jennaa kana taa'e interreesse
galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Itti uwwiseet fuulduraa deemee sagaduuf eegale. Nama maal gochuudhaaf karoorse? Nama ajjeesuudhaaf karoorse. Kana booddee Mardakiyaasin mandara marsiisee erga deebi'ee booda Mardakiyaasin naannessee erga deebi'ee booda Mardakiyaasin eegaa ulfinatti uwwisee uffata ulfinaatti uwwisee fuuldura deemee erga faarfatee booda yookaan immoo erga isa kabajee booda erga isa sagadee booda erga fuuldura isaatti kufee booda erga fuuldura isaatti salphatee booda gara manaatti ariifatee galee nuun jedhama caaf. Ariifatee gara mana isaa galee ariifatee gara manaa deemeedha macaaf. Muddamaan gara manaa deemeedha. Maakaatuu daalaa baaraa laafaa jaalaa baadiyyaa boos. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan hagam isinii galaala laata wanta inni dubbadhu kun amma. Ariifatee gara manaa deemeedha. Muddamaan gara manaa deemeedha har'a. Har'a mariidhaaf gara manaa deemaa jira. Erga salphatee gara manaa deemaa jira. Erga salphinni isa mudatee gara manaa deemaa jira. Ariifatee gara manaa deemeedha. Ariifatee isa deeme gara manaa. Gara manaa erga deemee booda gara manaa erga galee si jechuudha. Erga gara manaa galee booda jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Galees wanta isa irra ga'e hundumaa zeeraa shaadha manaa isaatii fi firoota isaatti hundumaatti ni himee. Waan isa irra ga'e kana rakkina isa irra ga'e kana waan isa mudate kana hunduma isaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Waan isa irra ga'e waan isa mudate kana hunduma isaa zeeraa shaadha manaa isaa fi firoottan isaa hundumaatti galee hime. Yoom erga salphatee booda hima galee salphina isaa hima akka salphanneef dura soo malatee jiraate dura soo dura gaafatee jiraate dura soo dura himatee jiraate haati manaa isaa kun furmaata of harkaa qabdi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haati manaa isaa kun waa beektuu wayiiti haati manaa isaa kun. Namichaan kun haadha manaa isaa wajjin marii dhabuun isaa isa kuffise isa salphise. Salphistuu bichaa miti amma du'aatti isa geesse nama kan. Gara dhumaatti ilaalla. Hanga du'aatti deeme namni kun hin salphate namni kun. Haadha manaa isaa wajjin mari'achuu dhabuun isa salphise. Osoo haadha manaa isaa wajjin mari'atee jira ta'e. Hin salphatu ture. Gaarraa ganaa erga salphatee booda salphina isaa himachuu galee. Osoo hin salphatiin osoo dursee dhaqee himatee jiraate haati manaa isaa kun salphina kana hin oolchisi ture. Salphachuu kana haati manaa isaa isa oolchi ture. Haadha manaa isaa kana homaattuun lakkaa'u ture. Iddoo hin kennineef bakka hin laanneef osoo bakka laateefii jiraate osoo iddoo kenneefii jiraate isa keessatti iddoo guddaa osoo qabaatte haati manaa isaa. Yookaan gaa'illi isaa maatiin isaa firoottan isaa isa keessatti iddoo gahaa osoo qabaatanii jiraatanii du'a isaa oolchu turan. Badii isaa oolchu turan. Salphachuu isaa oolchu turan. Salphachuu irras darbee badii isa hundumaarra darbee namichaan kun hin du'e. Boolla of namaa qotetti gale. Kiyyoo namaa qopheessetti seene. Fannoo namaa qopheessetti fannifame. Mardakiyaasu biyya keessaa ol ba'ee samii irratti ol ba'ee mul'ata. Nama tochitti Mardakiyaas ilaalee salphachuu Mardakiyaas odeessa osoo hin taane kan namaa ta'e. Kanuma mataa isaa ta'e. Inni yaadni isaa karoorri isaa akka inni itti yaadee qopheesse akkas ture. Osoo haadha manaa isaa wajjin dursee mari'atee jiraate haati manaa isaa itti himti ture. Dursee haadha manaa isaa wajjin har'a nama meeqatu haadha manaa isaa wajjin mari'ata laata? Marii haadha manaa keessa wajjin qabdu. Waan gootan haadha manaa keessa wajjin hin mari'attu. Gochuudhaaf kan yaaddan dursitanii itti himtu. Badii isinitti dhufuuf jiru sana. Gaarummaa isaa ta'u waan badii isaa ta'u waan akkamiyyuu ta'e mariin barbaachisaadha. Gaa'ila jidduutti mariin barbaachisaadha. Mari'achuun gaa'ila gidduutti baay'ee tokko barbaachisaadha. Gaa'illi sun hin ijaarama. Gaa'illi sun hin diigamu. Gaa'illi sun akka inni ijaaramuuf maaltu barbaachisa? Gaa'ila jidduutti ijaaramuu gaa'ila tokkodhaaf kan barbaachisu gaa'ila sana jidduu maaltu jiraachuu qaba? Tokko mariin jiraachuu qaba. Mariin jiraachuu qaba. Mariin gaafa jiraate gaafa mariin kan jiraate ta'e marii keessa furmaatatu jira. Marii yoo jiraate furmaanni ni argama. Mariin hin jiru yoo ta'e furmaanni hin jiru. Furmaata argachuu yoo barbaadde gaa'ila kee keessatti mari'achuu sirraa barbaachisa.
Haati manaa abbaa manaa wajjin mari'achuu qabdi. Abbaan manaa haadha manaa isaa wajjin mari'achuu qaba. Yommuu haadha manaaf abbaa manaa irra kan ulfaatu firoottan isaanii wajjin mari'achuu qabu. Firoottan isaanii ijoollee isaanii wajjin mari'achuu qabu. Ijoollee isaanii bira kan darboota firoottan isaanii wajjin mari'achuu qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Gaa'illi tokko waliin yommuu mari'atu furmaata. Macaafni qulqulluun tokko ta'urra lama ta'uu wayyaadha. Agartanii tokko ta'urra lama ta'uu wayyaa. Inni tokko yogguu kufee tokko hin kaasa. Inni tokko yoo dadhabe tokko hin jabeessa. Fo'aa takkaan fo'amte irra kan lamaan fo'amte, lama irra kan fo'amte irra sadiin kan fo'amte dafteen cittu. Dafteen cittu. Namni kuni sababbii du'uusaa kan ta'e, sababbii salphachuusaa kan ta'e marii dhabuusaati. Hojjetaa mootummaa tokkooti. Aangoo guddaa qaba. Marii dhabuun isaa garuu isa ajjeesise. Mari'achuu dhabuun isaa isa ajjeesise. Kallattii kanaan geggeessitoota biyyaa kan taatan yoo jiraattan sagalee kana kan dhaggeeffattan yoo jiraattan isin barbaachisa. Mariin isin barbaachisa. Mari'achuun isin barbaachisa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaan marii dhabeeti kan inni du'e. Hamaan marii dhabeeti kan inni bade. Hamaan marii dhabeeti. Mariin baay'ee tokko barbaachisaadha. Mari'achuun barbaachisaadha. Gaa'ila wajjin mari'achuu, gaa'ila bira kan darbu yoo ta'e immoo maatii gaa'ilaa sana keessa jiru wajjin mari'achuu, maatii gaa'ila keessa jiru wajjin bira kan darbe immoo firoota wajjin mari'achuu, firoota bira kan darbe biyya wajjin mari'achuu nama gaafata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamaa akka inni du'u kan isa taasise marii dhabuusaati. Haati manaa kusaa kuni furmaata of harkaa qabdisi. Induu ture namni kun. Induu ture sila. Induu ture namni kun. Hin badu ture namni kun. Hin kufu ture namni kun. Hin salphatu ture namni kun. Osoo haadha manaa isaa wajjin mari'ate. Namni inni salphisuudhaaf deemu kuni eenyu akka inni ta'e haati manaa sirriitti beekti. Namni inni akka isaaf kufu gochuudhaaf deemu kuni, namni inni salphisuudhaaf deemu kuni eenyu akka ta'e haati manaa isaa sirriitti beekti. Namni akkas jetteen haati manaa isaa galanni ulfinni Yesuus Kiristoos galee haadha manaa isaatii fi firoottan isaa hundumaatti hime. Yommuu haati manaa isaa fi firoottan isaa warri beektonni Mardakiyaas inni ati amma fuula isaa duratti kufuu jalqabde kuni sanyii Yihuudii yoo ta'e raawwatteetuma kufta. Yesuusiidhaaf galanni guddaan raawwatteetuma kufta malee isaan mormuu hin dandeessu ittiin jedhe. Sababni isaa isaan mormuu hin dandeessu gaafa ittiin jettee itti himtu kanaaf nama kanaan mormuu hin dandeessu. Raawwattee dura keetti bara baraan kufuu keeti. Nama kanaan mormitee jiraachuu hin dandeessu. Sababni isaa dubartittiin tun yookaan immoo firoottan isaa kuni Mardakiyaas Yihuudiidha. Yihuudoonni immoo Waaqayyoon bulu. Waaqni isaanii nama jilbiifachiisa malee hin jilbiifatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sirriitti beekti. Mardakiyaasiin qofa miti Waaqa Mardakiyaas sirriitti beekti. Waaqni Mardakiyaas nama jilbiifachiisa malee nama hin jilbiifachiisu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni Mardakiyaas kuni akka ati jilbiifatu warra saba isaatu kan akka jilbiifatan taasisa malee sabni isaa akka jilbiifatu hin taasisu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Macaafni qulqulluun yommuu dubbatu akkas jedha. Anteneen akka yaa'ineen bileen akka inni si tuqe agartuu ija kootii tuqe. Warri siin morman hin bututu malee hin jiraatan galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Haalleluuyaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi Mardakiyaas dursee haadha manaa isaa wajjin mari'ateera soo ta'e haati manaa isaa kuni fi firoottan isaa kuni Mardakiyaasinii fi seenaa Mardakiyaas sanyii Mardakiyaas eenyuma akka inni ta'e Mardakiyaas eenyu akka waaqeffatu Waaqni isaa maal akka ta'e mara beekti jarri. Kanaafidha isa duratti kufuu jalqabde eega ta'e hin kufta malee raawwatteetuma kufta dhani. Raawwatteetuma kufta bakka asii dhumateera dhani. Kan tuquu hin qabne tuqxeerta asii dhumateera. Nama tuquu hin qabne tuqxeerta asii dhumateera. Namatti bu'uu hin qabne itti buuteerta asii dhumateera dhani. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Agartanii Mardakiyaasi. Salphina Mardakiyaas agartanii. Maal ta'ee salphate Mardakiyaas? Marii dhabee salphate. Maatii isaa wajjin hin mari'atu. Haadha manaa isaa wajjin hin mari'an. Ijoollee isaa wajjin hin mari'an. Waan gochuu barbaade ofumaa isaatii godhe. Aangoo isaatti fayyadamee godhe. Garuu dhumni isaa badiinsaatti isa geesse. Du'atti isa geesse. Rakkinatti isa geesse. Buleessa koo obboleettii ko.
Mariin baay'ee tokko barbaachisaadha. Mari'achuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'ee na dinqa. Na dinqa baay'ee. Mardakiyaas yoom manatti galee gaafa salphate manatti gale. Dura soo mana galee namni kuni haadha manaa isaa wajjin wanti akkanaa kun akkana gochuufan jira. Mardakiyaas nama jedhamu fannisuufan jira. Jedhee soo haadha manaa isaa wajjin mari'ateeraadha. Oo hin godhin jettiin. Hin godhini. Maaliif? Mardakiyaas jechuun Yihudiidha. Waan Yihudoota ammoo nama dhiisu. Saba isaa irratti nama dhiisu. Warra saba isaa tuqani hin balleessa malee dhiisu. Raawwateetuma balleessa. Saba dhuunfaa isaa irratti warra saba isaa tuqan akka waan ija isaa tuqaniiti. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka waan ija isaa tuqaniiti waan ta'eef waaqni isaa waan sin dhiibnee fi waaqni isaa waan raawwatee si balleessuu fi nama kanarra harka kee kaase ittiin sirnaan hin beekti waan ta'eef. Inni garuu haadha manaa isaa wajjin mari'achuu dhabuun du'atti isa geessa. Fannoo Mardakiyaasiif qopheessetti ofii isaatii fannifame. Maqaa Yesuus Kiristoos diinni keessan ofii isaatii fannifamu. Inni boolla siiqotetti ofii isaatii gala. Hin shakkin kana Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ati Yesuus Kiristoosin qabaadhu malee ati gooftaa kana faana deemi malee Mardakiyaas bar galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo isaa sirriitti beeka. Akka inni isa hin ganne sirriitti beeka. Haamaan hagam yoo qoteeyyuu inni immoo iyyuu boolla haamaan qoteef caalaa boolla biraa qoteef galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Gaarummaa isaa ittuma fufeen gaarii godha ture namni kun. Hojii mootummaa isaa keessatti gaarii hojjeta ture. Gaarummaan isaa inni hojjete sun gaaf tokko mootirraa hirribni gaafa fuudhamu gaggalabbatutti ka'e galmee gaggaragalche. Ere gaafa laalu tukurri jedhee gaafa laalu Mardakiyaas gaaf tokko du'a isaa oolcheera. Yeedhe bakka mootii. Nan oolee jedhee bakka een oolte galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kanaaf Mardakiyaas maaltu godhamere? Humtuun godhame. Mardakiyaas inni ati amma fuula isaati duratti kufuu jalqabde kun sanyii Yihuudii yoo ta'eedhani. Yihuudiidha. Maal gochaa turte sanyii Yihuudoota? Maaltu itti buusiin jedhe saba Waaqayyootti maaltu buusiin jedhe? Maal gochaa turte? Maaliif itti buute? Amma raawwattee kufta malee hin kaatu jedhani. Raawwattee badde malee hin kaatu jedhani. Badii keeti bakka jedhani. Raawwatteetuma baddaa. Raawwatee badee mun banne. Raajii dubbatanii. Raajitti dubbatan namicha. Yesuusiidhaaf galanni guddaa. Yoo duuma isaan kana dubbachaa jiranuyyuu warri xu'aashonni jechuun namoonni kolaafamaniiti. Mootummaa sana keessatti kan hojjetan jechuudha. Hin kolaafamu. Dubartii bira akka hin geenyee fi hin kolaafamu jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhagni isaanii guutumaan guututti irraa murama jechuudha. Irraa murama. Guutumaan guututti dhagni isaanii irraa murama. Maaliif dhiirota garuu dhagni isaanii qaamni saalaa isaanii irraa murama. Sababni isaa qaamni saalaa isaanii wanti irraa muramuu fi dubartii bira akka isaan hin geenye. Sanyii akka hin godhanne. Raawwatanii garbicha akka isaan ta'aniif. Abdii biraan qaban ka. Erga kolaafamanii, erga irraa muramanii abdiin qaban. Ijoollee kiyyaa fayyaada jechuun hin jiru. Maaloon hin jiru mootummaa sana keessatti hojjechuudha. Otuma isaan kana isa wajjin dubbachaa jiranu xu'aashonni mootichaa dhufanii Haamaaniin gara nyaachisaa Asteer qopheessiteetti geessan. Nyaachisa isinitti fakkaate nyaachisa bichaaf nyaachisa miti. Salphina guyyaa salphina isaa bakka inni itti salphateetu asi. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fannoo Mardakiyaasiif qopheessi isa dhumdhuma 50 meetira 25 ofii isaatiitti awwaalame. Ofii isaatiitti fannifame. Bartoo jira Mardakiyaas maal ta'e? Mootummaatu fannise. Maaliif? Mardakiyaasin fannise. Mardakiyaasin fannisuudhaaf itti qopheesse. Mardakiyaasin qopheessee ofii isaatiitti galee kana maaltu isa godhe? Marii dhabuu isaati. Yoom nuun mari'atedha namu. Yoom nuun mari'ate? Yoom nutti hime? Kiyyoo xaxee ofii isaatii ittiin qabamee kufe.
Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni kun kophaa isaa hojjechuu isaa kophuma isaa waan hojjete kana hundumaa kophaa hojjechuu isaa maal irraa barra? Mari'achuu dhabuu isaa akkamitti beekna? Osoo mari'ateeraate, osoo dubbatameeraate, osoo haasa'ameeraate haati manaa isaa hin dhageessi turte. Haati manaa isaas firoottan isaas kan isaan dhaga'an guyyaa gaafa inni isaa itti himedha. Guyyaa gaafa salphatee gara manaatti gale. Waajjira mootummaa iyyuu seenuu dhiisee gara mana isaa. Guyyaa sana salphate namni. Dhabichi kun. Guyyaa sana salphate. Guyyaa sana salphate namichaan. Salphinni isaa guyyaa sana ture. Guyyaa sana himate. Haati manaa isaa gaafa dhageessu kakkawweette bakka. Yeette bakka. Akkasii. Mardokiyaasiin kun Yihuudiidha. Yihuudiidha. Salphatteerta jettee. Salphina isaa dursiteetti himtu ture. Gaa'ila gidduu mariin hin jiru yoo ta'e, gaa'ila sana keessatti diigamuutu dhufa. Gaa'ila sana keessatti rakkinatu mudamuu danda'a. Mariin baay'ee tokko barbaachisaadha. Gaa'ila gidduutti baay'ee tokko mariin barbaachisaadha. Wal mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Waliin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Waliin yeroo dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Waan gootan waliin mari'achuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Hojjettoonni mootummaadha kan taatan yeroo kanatti sagalee kana dhagaa kan jirtan yoo jiraattan mariin baay'ee barbaachisaadha. Gaa'ila keessa wajjin mari'adhaa. Gaa'ila keessan akka waan beeknetti hin lakkaa'inaa. Gaa'ila keessan akka hiiqaa manaatti hin ilaalinaa. Gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennaa. Gaa'ila keessaniif bakka guddaa laadhaafi. Gaa'ila keessaniif kabaja guddaa kennaa. Namni kun gaa'ila isaa akka inni bakka hin kennineef akka inni iddoo hin laanneef argaa jirra asirratti. Osoo bakka kennee iddoo laate, osoo marii qabaate, osoo walitti dhufeenyi isaanii gaarii ta'e, salphina kana hin oolchiti ture haati manaa isaa kun. Dhugaa Waaqayyoo salphina kana silaa oole namni kun. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhugaa Waaqayyo oole sila namni kun. Ima oola namni kun. Namni kun silaa ima oola. Namni kun akka inni hin oolleef kan isa sakaalee isa kuffisee marii dhabuu isaati. Har'a meeqaa keessantuu walii wajjin mari'ata. Gaa'ila keessa mariin yoo jiraachuu baate rakkisaadha. Waliin mari'achuun gaa'ila keessatti baay'ee tokko barbaachisaadha. Waa'ee jireenyaa mari'achuun barbaachisaadha. Waan gochuu barbaadan mari'achuun barbaachisaadha. Dhala isaanii irratti mari'achuun barbaachisaadha. Walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Iftoominni gaa'ila gidduu jiraachuu qaba. Iftoominni gaa'ila gidduu hin jiru yoo ta'e, mariin gaa'ila gidduu hin jiru yoo ta'e, yaada wal jijjiiruun gaa'ila gidduu hin jiru yoo ta'e, gaa'illi sun ariifatee diigama. Gaa'illi sun diigamuudhaaf hin ariifata. Iftoominni hin jiru yoo ta'e, waliin mari'achuun hin jiru yoo ta'e, walii yaaduun hin jiru yoo ta'e, wal dhaggeeffachuun hin jiru yoo ta'e, gaa'illi sun diigamuudhaaf hin ariifata. Gaa'illi tokko gaa'ila ta'e akka inni itti fufuu yoo barbaade waliin mari'achuu. Inni macaafni qulqulluun gaafa jedhu tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaa jedha. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaadha macaafni. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaadha. Macaafa ture. Inni tokko yoo kufe tokko hin kaasaadha. Tokko ta'uurra lama ta'uu wayya wanti jedhuuf macaafni tokko yoo kufe tokko hin kaasaa. Tokko yoo kufe tokko maal godha? Tokko hin kaasa. Tokko yaada hin taane yoo kan yaadu ta'e inni tokko immoo yaada sana akka inni jijjiiru taasisa. Inni tokko yaada gadhee kan yaadu yoo ta'e tokko keessa immoo yaada gaariitu jira. Inni tokko yoo dogongore inni tokko immoo iyyuu dogongoruu dhabuu danda'a. Kanaaf tokko ta'uu irraa
lama ta'uu wayya. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lama yoo ta'e wayya. Nama lama yoo ta'an yaada wal jijjiiru, waliin mari'atu, waliin haasa'u, wal gorsu, wal deebisu, karaa jal'inaa irra, karaa badiinsaa irra, karaa hin taane irra wal deebisu. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokko yoo kufe tokko hin kaasa. Tokko yoo dadhabe tokko hin jabeessa. Tokko yoo laafe tokko cimaadha. Kanaaf lama wanni ta'eef kana jechuun haati manaaf abbaan manaa tokko wanni jedhameef waan hundumaaf barbaachisaa akka inni ta'eef haati manaa maali? Gargaartuudha. Gargaartuudha. Hamaan silaa hin gargaarama ture. Beekumsa qabduun silaa hamaa gargaartee turte. Ogummaa qabduun hamaa hin gargaarti turte. Odeeffannoo qabduun hamaa hin gargaarti turte. Hubannaa qabduun hamaa hin gargaarti turte. Hamaan akka inni hin gargaaramneef kan isatti kiyyoo isatti ta'e haadha manaa isaa wajjiniin tokkummaa dhabu. Haadha manaa isaa wajjiniin marii dhabu. Haadha manaa isaa wajjiniin haasawa dhabu. Haadha manaa isaa wajjiniin dubbii dhabu. Inni kun hamaan akka inni du'u isa taasise. Du'a badaa akka inni du'u isa taasise. Waliin mari'achuun gaa'ila jidduutti waliin mari'achuun baay'ee tokko barbaachisaa. Baay'ee tokko barbaachisaa. Sirriitti barbaachisaa. Hamaa fi gaa'ila hamaa yookaan hamaa fi haadha manaa hamaa. Waan guddaa akka irraa barattanii fi irraa qayyabattan wanti guddaan isin keessatti akka hafe abdii amantiin qaba. Egaa sagalee kana sheer walii godhaa. Namoonni baay'een haa dhaga'anii irraa baratan. Gooftaan ulaa bantii waaqaa banee sinaa eebbisu. Barumsi nama jijjiira. Nama dammaqsa, sammuu namaa bana. Nama hubachiisa. Nama guddisa. Ilaalcha namaa fageessa. Safara keessaa baasee addunyaalessa si taasisa. Barumsi safara keessaa si baasa, addunyaalessa si taasisa. Ilaalchi kee hin bal'ata. Maqaa Yesuus Kiristoos ilaalchi keessan haa bal'atu. Gaa'ila keessan irratti, yaada keessan irratti, hojii keessan irratti maqaa Yesuus hin bal'adhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Isinan jaaladhaa. Isinan kabajaa. Akka isin jaaladduuf isin kabaju. Isinuu gaarii gootanii beektu. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessanii fi jireenyi keessan, hojiin harka keessanii hundi dhiiga holichaatiin kan eebbifame haa ta'u. Hamaa fi gaa'ila hamaa. Hamaa fi haadha manaa hamaa. Waan baay'ee barattanii du'a oola sila namni kun hin beekti. Waaqni isaanii dabarsee kan isaanii harka waaqni isaa cimaadha. Hamaa dabarsee harka keetti hin laatu. Hamaan dabarfamee harka kiyyatti laatettee hin yaadinni. Situ kufaafi malee. Situ fuuldura isaatti kufa malee. Situ fuuldura isaatti jilbiifata malee. Hamaan siif hin jilbiifatu jettee. Mardakiyaa siif hin jilbiifatu. Hamaa situ fuuldura isaatti jilbiifata malee Mardakiyaa siif hin jilbiifatu yaa hamaa jettee. Hamaatu kufe. Mardakiyaa si tulfaati. Kufaatii hamaadhaaf makinaan inni guddaan jedhee sagalee kana gaafa laallu marii dhabuusaati. Mari'achuu dhabuusaati. Gaa'ila isaa wajjin, firoottota isaa wajjin, sanbira yoo darbe biyya wajjin mari'achuu dhabuusaati. Mootii wajjin hin mari'atu. Akkuma barbaade deema. Akkuma barbaade hojjeta. Gen salphinatti fide dhumni isaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sinan jaaladha. Sinan kabaja. Sheer godhaa. Waliif daddabarsaa. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 99 10 49 yoo ittan na argachuu dandeessu. Itti eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barumsa gaa'ilaa taanee ammas yeroo biraatti immoo waan hafuurri waaqaa na keessa kaa'e. Qabadhee nan dhufa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan hafuurri waaqayyo nu keessa hin kaa'in yoo ta'e akkasuma lallabnee namnis ittiin fayyuu faayidaa hin qabu. Wanta hafuurri waaqaa nu keessa kaa'e immoo namas hin fayyisa, nama boqochiisa, nama dammaqsa. Akkuma ammaa kana jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu.
sidan jaaladha guddaa.